ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው akkas jedhe Andu'aalam ati yaa qanoo koo boqonnaa argatte ansiif gubadheera ibiddatti na naqxe gabanaa na dhaadu gabanaa na yaadu gaafii na gaafata sabni kee bal'aanu ammaalan deebise ayooma si argee odoo si jaaladhu ayooma si darbee sargii wal fuudhadhaaf mirgatti shurshuraa sargiin kan kee tana kee ka isa xumuraa hunduu na gaafata kunoo na unkuraa cinaachi nan ciisu boba'aa tan bulaa osoo wajjin teenyee sirbinee shubbifnu akka jaalalaatiin waliin darbinu giiftii too leessee too jedhee si faarfadha galgalaa ganamaa asiinan aadadha si fudhuuf shurshuraa sargiin kan kee kanaa ka isa xumuraa nagaatti giiftii too atiin boqotte anaaf maannaa malte gubachaan jiraadha moo si wajjin hin dhufeetan biyyee rimma nyaadha yookiin meenaan malii akkamiin jiraadha gaafii na gaafata sabni guddaa bal'aan ani immoo seenaa kee mee eenyuun gaafadhaa deebii kennuun dhabeen ijjadhee san aadaa qacalee oromoo eenyumatu nyaataa mee maali giiftii too maaltu naaf furmaata mee maali qanoo too maaltu naaf furmaata jee Andu'aalam bakka jiruu boo'ee hunduu na dhaadata harkanatti aanu seenaa kee dhufanii na harka barbaadu seenaa kee sana duuf harka barbaade isa na harkaa bineensa si nyaate seenan ani beeku sargiidhaan wal fuunaa wajjin horreef deemnaa burqaa biraa taanaa malee yooman beeke fooqirraa wal darbineetti rimmu waliin taanaa si yaade giiftii too si yaade qaalii too akkamiin jiraadhu si dhabee qanoo too gaafii sabaa dhiisii deebisuu deebidhaa gubadheen jiraadha umrii koo guutuu siin jee Andu'aalam giiftii tiyya mootii furdura waggaa sadii dura waggaa lama dura yoo viidiyoon ani dubbadhe sani taateen ammaa kun hin ta'ini nan adabamaa jechaadha. Sobdoota anarratti shira meeqa xaxxamme anuma miskiina kana soba addunyaarra hin jiranis jireenya akkasiitis hin jira obdan ani oromoon akkanatti sobdii jedheetu oromoon akkanatti shira xaxuu beekti anakka oromoo addunyaa irratti shira walirratti xaxxu hin jirtu faanoo irratti shira hin xaxani wayyaan irratti shira hin xaxani waluma irratti shira xaxu jechaadha. Mucaan kuni haadha warraasaa akkas godhe hoo jettanii maalidha ragaan keessan beeyanii ragaan barbaada maali ragaan keessan ragaa tokkoyyuu hin qabdan maaliif ofirratti argeen jira jechaadha. Amma Mubaarakii hordoftoota baay'ee qaba innillee dubbiin galee fi keessanillee walitti dubbannee dubbiin galee fi namatu na dogoggorsiisee jedhe garuu gaafa duraa mana saasan keessatti roobaleen birrii nyaate roobaleen akkasiidha maalidha kaffalii keessaffaa dhufanii qarshii kaffalii ani maalifan deebiin kennine darrasanyii na bira jiruuyyuu maafan hin agarsiisa because namni tokko ebelu akkana godhe hoonaan jedhu ani akkamitti godhee ragaan kee maal jedheen gaafadha malee sammuun kiyyana hojjetan amma roobaleen maallaqa fudhate hoo jedhu ragaan kee maalidha jechuu qabda duraan dursitee ta'u
Okay? Ragaan kee maalidha? TikTokii kanattan ittiin guddifatan sobaan guddifatu jechaadha. Wanti ani amma osoonan sobe dhugaa dubbadha. Osoonan sobe TikTokiin kiyya miliyoona 2 hin gala yeroo tokkoon. Torba sadii keessatti miliyoona 2 hin gala. TikTokii kanarratti soba qofa si barbaachisa jechaadha. TikTokii guddisuuf soba qofa si barbaachisa. Waan hin taane abbaa warraati faadha warraa gargar hin baane gargar bahe jechuu qabda. Kan walitti hin heerumne walitti heeruman jechuu qabda jechaadha. Soba akkasii waan akkasii fa'a. Dubartiin qaama saalaa ofii agarsiiste TikTokiin ishee guddataa miti. Akkasitti beekamaan jirani amma. Kanaafi Andu'aalam akkas godhe waan hojjetan muuxannoo guddaan qaba ani Oromoo irraa. Oromoon jechuun sobduu addunyaa kanarra dhugaa hin barbaanne nama ishiidha falmatu tan jala hin deemne nama ishii maarashaa hudduu tollaqu jala tan deemtu han kabajaa hin barbaanne Oromoon argee jechaadha. Waa'ee miidiyaa qofarraa miti anan dubbachaa jiru. Waa'ee miidiyaa TikTokii qofaa miti lafarratti illee wallaggi waggaa guutuu dhumu Oromoon godina hunda xaxxattan agarre. Anaaf kuni hiika guddaa qaba jechaadha. Maaliif sammuu kiyyatu hojjeta waan ta'eef. Gujiin amma waggaa meeqa waggaa 3 falmachaa jira kobaasaa hiriira ba'ee ajjeefamaa jira. Namni waan san gabaasu hin jiru. Oromoo waan isaaniif sagalee ta'u hin jiru. Namoota gujiidhaaf sagalee hin taane, namoota wallaggaaf sagalee hin taane, namoota salaaliidhaaf sagalee hin taane har'a Andu'aalamii akkas godhee jettanii haasoftu jechaadha. Nama saalfachiistu be. Haadha Oromoo tana caala garaa nama nyaattu meeqa ajjeesistan? Basaasaan jirtanii. Yeroo wayyaanee kana gochaa turtan ammas kana gochaa jirtu jechaadha. Mana hidhaa keessa tan guutee jiru Tigreedha moo Amaara moo Sumaaleedha? Mana yeroo ammaa kana Oromoo miti. Luka olfannisteetu afaan Oromoo ittaasaatoo tantumaa jirtu Oromoo miti. Maaliif si dinqe kun? Amma Andu'aalam kufee jira. Luka isaati simurraa argannee jirra duraanuu karaa barbaannaa kuffisnee jirra. Warri har'a waan isaa hamaa barreessitan kuni wanti kun gara tokkotti amurtaa'u waan barreessitan san arrabaan arraabdu harkaanii miti balleessitan arrabaan isin arraabsisna jechaadha. Hinji dachee Oromeeti warri har'a Andu'aalam irratti duula sobaa bantan kuni dachee Oromiyaatirra yoo jiraatan ani roobalee miti. Yoo kan isintu jiraata yoo kan natu jiraata. Okay? Oromoo wal ficcisiisuudhaaf faannoo caaltaniitu annutti gadi baatu Oromoodha malee faannoo miti jechaadha. Gaafa Oromoo jidduutti rakkoon ajjeechaa uumame jaarsi bayeetoo jaartin baatee maal waan baay'eetu jira akka aadaa. Santu ta'uu qaba malee osuma ta'eetu isa takkas godhe ina gartanii bira turtanii gaafsan. Maal takka raawwatamee nagartanii inni godhuu danda'a beeku ani. Garuu seeran qabamee jira eegaa jirra jechaadha. Oromoo wallagga ficcisiistaa turtaniitu amma waa'ee Andu'aalam kana dubbattu mooraalii maal qabduudha mee? Gaafa san maan dubbanne osoo Oromoodhaaf gadditan intala kanaaf osoo gadditanii maaf hin dubbanne gaafa san? Sobdu. Waan gochaa turtan takkaan beennaa bee. Yoo TikTokin na dhorguu baate Haacaaluu irratti maal akka gootan boruun poost isinii godhaa jechaadha. Iccitii keessanan gadi baasaa jechaadha. Okay? Amaara dahoo godhattanii waan isin gochaa turtan
Tigree dahoo godhattanii waan isin gochaa turtan takka takkaanan gadi baasa. Waliin beeknu ammuma tanaayyuu dheengadda jaalsanyiin erga gale maal akka gochaa turtan mee hin beeknaabe. Amboo keessatti, Adaamaa keessatti, Finfinnee keessatti ilmaan Oromooti irratti maal akka gochaa turtan hin beeknaabe. Namni ilmaan Oromoo akka lubbuun dabarsu godhu haadha warraa Andu'aalamii fanii dubbadhee Andu'aalamitti akkas godhee maal an jedhu kun fakkaatu jechaadha. Yoo callisnu homaa hin beeknu isinitti fakkaatina. Waan baay'ee beekna. Beeka cal jenna jechaadha. Waan baay'ee beekna. Okay? Waa'ee dhimma gurbaa kanaatillee waan baay'ee harkaa qabna. Garuu seerri qabee jira, seera hin eegna jechaadha. Biyya jajjabduu taatullee seera biyya sanii hin eegna jechaadha. Erga seerri qabee jira. Dhumatee jira. Isin garuu seeruma biyya keessa jirtaniyyuu eegaa hin jirtanii anatu beekaa seera caala ebeloota akkas godhee jettanii too warra dubbattanii be. Akka uummanni Oromootii fi uummanni Oromoo wal fixu. Takka gandummaatti galchitu, takka amantiitti galchitu waan isin keessa akka maalidha zimbii maalidha afaan Oromootiin asirraa tisiisa udaanii jechuun hin beektu guddaa nama jibbisiisu tokko udaan horiitirra qubataa udaan namaatirra qubataa akkas ta'aa jirtu amma beese waan gootan nabdanii ta'u nama walitti diru uummata walitti diru amantiidha walitti dirtu gandaa walitti dirtu niitii fi abbaa warraa faadha warraa walitti dirtu jaalallee walitti dirtu seexanni akka Oromoo ana roobaleetu jira. Seexanni akka Oromoo addunyaarra hin jira hoo jettan ani ragaadha nan gadi fidaa jechaadha. Hin jiru. Namumti hamaan akka Oromoo addunyaa kanarra hin jiru. Manni baadiyyaa keessaa nagaa qaba. Hin beekna sana. Warri baratee fuuldura jiru kun garuu seexana caalee jechaadha. Haacaaluu irratti maal akka hojjettan hin beekna. Sirriitti beekna jechaadha. Warra Oromoon Wallaggaa dhumee yeroo gabaabaa keessatti gammachuu keenya ibsanna warra jettanii ankara jedhe Oromoodhaa be. Suuraan tala kanaa kaleessa gadi akkuma ishiin duuteen gadi garagalchine namni balaaleffate hin jira. Nama tokkotu garagalchataa namni balaaleffate hin jiru. Hin sobina ammallee amantiidhaan jimma keessatti wal fixaa hin jirtanii. Oromoo akkana amantiidhaan wal lolti be nyaata hin qabdu be ofii ishiitufu faannoon tuffeerraa mummuraa jirte nyaata hin qabdu qawwee harkaa hin qabdu bilisummaa harkaa hin qabdu uffata hin qabdu waan tokko hin qabdu. Amantiidhaan wal fitte miidiyaa kanarratti illee amantiidhaan wal maalitti beekta waa'ee amantii eenyummaa keetuu iyyuu hin beekne maalitti beekta. Namni biyya qabaachuu duraan durseetu biyya qabaachuu qabaa waraana mataa isaa qabaachuu qabaa waan isa eegu qabaachuu qabaa san booda wanti biraatti fufaa jechaadha. Oromoo akkanaatittu Andu'aalam akkas godhee akkana godhee jedheetu ala ba'aa jechaadha. Sobdu. Andu'aalam yoo ta'e gosa kiyya anaaf Andu'aalam gosa kiyya intallis gosa kiyya akka gosaatitti illee hin fixannaa jechaadha. Oromoon gumaadha fixataa akka Oromootitti illee hin fixannaa jechaadha. No problem. Maallaqa ebelurraa hin barbaanne. Okay? Intallis intala Oromoo. Mucaanis ilma Oromoo. Ijoollee tana fakkiidha yeroo hunda yoo isaa wal biratti agarra. Fakkeenya Oromooti. Nama wal jaalatu Oromoon hin jaalatu. Mucaan kunis hin bareeda. Bifaanis uffataanis dandeettii addaa qaba. Isheenis uffataanis bifaanis waan hundaanuu isin budaa Oromoon budaa Amaaraan budaa jenna malee Oromoon budaa nama akkasitti bareedee wal bira dhaabbatu kana hin jaalattan. Ija keessanitu sin dhiiga walii shubbistu malee warrumti walii shubbistan kunu mataarratti Andu'aalam akkanatti baataa turtan intala tana leellisaa turtan budaa sobdoota jechaadha. Oromoon tan akkasiiti jechaadha. Inaaffaa akkasii qabdi jechaadha. Inaaffaa keessaa bayi mortuu hin ta'in
ani amma yeroon biyya kana dhufu jaalalleen tiyya durii takka yeroo sanii jechaadha. Amma adda baane X jedhama jechaadha. Yoo adda baate X girlfriend jedhamti. X boyfriend, X girlfriend. Moodelistiidha jechaadha. Baay'ee bareeddi jechaadha. Wanti ishii hundi baay'ee bareeda jechaadha. Roobaleen jaalallee akkasii qaba. Roobaleen maalidha waan isaan gochaa turan nan beekaa jechaadha. Oromoon hangana seetanaa hin jedhee niitii bareedduu fuune ijatu simbu'aa birrii yoo arganne ijatu simbu'aa. Ani biyya kana dhufee hojuman calqabee jechaadha. Roobaleen birrii boraafatee rafa biyyattis birrii boraafadhee rafa dhugaa ta'e rakkoon hin jiru. Waa boraafachuun na barbaachise san hin godhu jechaadha. Biyyatti sani rakkoodhaaf biyyaan baane jechaadha. Wanti nan dubbachuu barbaade Oromoon ijjishimaa bo'aa yoo abbaa qabeenyaa taate yoo jaartii bareedduu fuute ijjishimaa bo'aa mortuu miqanyaa inaaftuu si balleessuu barbaaddu. Qorichi Oromoo wayyaanedha. Wayyaane to likkii ishii galcheetu ishii bulchee jechaadha. Ugarii 27 kan akkasiisan barbaaddi. Waan isin amma miidiyaa irratti hojjechaa jirtanii argaa jirraabe. Kuni udaan namaa nyaadha jedheetoo miidiyaa irratti haasawaa jechaadha. Akkuma nama jedhu kanatti akkas jechaa jiru. Koondoomii fa'aa nyaadhaa jedhu. Kuni amantii keenya malee Oromiyaan haa badduu jedha. Namni biyya hin qabne bee amantii akkamitti hordofa? Kuni ganda kiyya hin tuqinaayi jedha. Qoshaasha akkasii kana baanneet Oromiyaa jedhamnaa jechaadha. Tortoraa akkana kana kun lafarratti illee wanna ta'aa jiru argaa jirra jechaadha. Duraanii qilleensa lafarratti ture. Dhaloota akkasii kana, dhaloota kufaa kana, dhaloota daamee ta'e, dhaloota sammuun isaa sammuu doofaa ta'e baannetoo deemnaa jechaadha. Amaarri fagoo nu caalti nuyi hin arrabsinaa ishiin beekaa nu arrabsite. Maalifi Oromoo kana jechoota stuupidii yookaan jechoota fokkisaa fayyadamneet itti arsaan arrabsineet amilee cabsina jedhaniiti malee amalli isaanii san ta'eetii miti. Sanillee beektu Oromoo. Gaafa rakkoon tokko jiru wal bira akkatti dhaabbatan isaan. Oromoon immoo gaafa rakkoon tokko gale walirratti duuluu jechaadha. Itti fufee Oromummaa. Mucaa kana Andu'aalam kanatti jedhan beektee warri Baalaqisee jedhanii gareen abbaan jala dhokotte gareen mootummaa jala dhokottu itti bilbiltee jedhanii beektee iddoo akkasitti niitii kee fidii kottu iddoo akkasitti jaartii kee fidii kottu faantiin jedhanii warri Baalaqisee warri makiinaa shubbutti kilaashiidhaan ari'an suni niitii kee iddoo akkasitti fidii kottu ammatu namni sitti bilbilee siin jedhe agamma jechuun sitti dhaga'ama sii galee akka wanta dhiiran ta'initti akka jira miti bakka baay'ee mataas dhuqaa jechuudha. Gareen amma biyya baxabbataa kuni garee maafiyaa mataa mootummaa jala dhokfattee galee mataa warra haangoo qabu jala dhokfattee aartistoota asfaraarraati abbaa qabeenyaa asfaraarraati itti daawwattee iddoo akkasitti kottu niitii kee fidii kottu maal jechuudha amma niitii kee fidii kottu jechuudha. Garee akkasii faatu jira jechuudha. Garee mataa mootummaa jala dhokfatee Baalaqisee sinajjeessa biyya taa'ee sinajjeessan jedhetu jira. Artiistii roobalee sinajjeessan jedhetu jira. Jaran nuyi saalfanneet callisne. Artiistii ta'ee sinajjeessa biyya taa'ee tiibe sinajjeessa. Bee ani nama qarshii qabu bee abbaa fee dachee jala garagarchiisuu nan danda'a bee namuma isa eegutti bitee too bee. Sinajjeessa nuyi waan baay'eerraa of qabneetoo jirra jechaadha. Jechuun maaliif wanna Oromummaan dubbatte kanarratti ragaa ba'uu fi nama Oromoon jaalatu weellisaa jabaan tokko nama akkas naan jedhutu jiraabe. Sadarkaa kanarra warra jiran
caalaa bultumee Andu'aalam Irrukunne shugutiidha Finfinnee keessatti. Kilaashii rasaasa 30 nu kaasne Finfinnee keessatti. Maayyimee jechi kobota haara. Buyyadi maayyim. Ani fisini sadarkaan keenya wal caalaa jechaadha. Baay'ee wal caala sadarkaan keenya. Dura hiyyummaa keessaa bahi. Na waliin haasa'uudhaan dura hiyyummaa keessaa bahi. Doofummaa keessaa bahi. Duraan dursii ta'u. Nuyi caaluma jennee waan tokko laalleetii miti kan dubbannu jechaadha. Mee hanga mucaan kun intala tan akkana godhe jettani Wallaggaa keessatti Oromoon hoggaa jaa'oodhumu jettanii beektu. Kaanumaan isin gaafadha jechaadha. Akka sabaatittan isin gaafadha. Jettanii beektu. Dhuguma immoo intala tanaaf gaddaa jiru. Arginee jirraa dhabe waan isaan Facebook irratti barreessan arginee jirra jechuun barreeffamni hiika barreeffama sanii akka waan bira jiranii wanti sunoo raawwatu jechaadha. Akkasii jechaadha. Osoo intala tanaa gadditanii duraan dursitanii too abbootii gadaa ajjeefamsaniif sagalee taatu. Isinmee haa caalu diinaa kennitanii wal deebitanii warra shubbistanii be. Finfinnee keessa deemte ulee qabatte kwaa goofaree filtee akka dhiira taate. Dhiirummaa mala abbaa kee qabda. Tigreen asisitti geerarte, Amaarri asisitti geerarte. Faannoon achiini Baalee seene tooyi tuffee sirraa mummuraa jiran. Wallaggaan Baalee faannoo seene tuffee sirraa mummuraa. Maal abbaa kee dhiirummaan kee kamiidha mee amma beeku. Waa'ee intala kanaa haasoftaa jecha mooraalii maaliin haasoftaa duraan dursitee tooyi lafarratti maal hojjetteera. Maal hojjette? Wallaggaaf sagalee taateerta. Oromoon Harargee iyyummaa keessa hin jiru yeroo ammaa caatiin irratti cufameetu akka hin gurguramne godhanii tooyi uummanni kadhachaa hin jiru. Harargee keessatti haati Oromoo daa'ima sirratti osoo harma hootuu hin duune ji'a 5 dura. Daandiirra ciistee beelan hin duune. Hello. MashaAllah jawaatti galatoomiti ranqaatiin. Wallahi birra nani